Yaa ashama arkafuune ilmaan Oromoo bakka jirtanitti nageenyi koosanaa qaqqabu isiniin jecha kan biyya jirtanii kan biyya alaa jirtanii rabbiin bobbaasee sinaa galchuu qoree gufuu sinaa lagu isiniin jecha dhaamsa wayii qabadhee dhufee jira dhaamsi kiyyas maalinni hedduu takka nama gaddisiisaa maal akka hojjechaa jirru maal keessa akka jirru hundumti keenya iyyuu beekna garuutuyyuu waan keessa jirru kana dhiisne hojiin keenya waan biraati jechuudha. Sinii galee maa sinii jechuu barbaadiseetanii Oromoo ta'uun maal nama barbaachisa kan jedhu gaafii isumaaf dhiyeessa. Oromoo ta'uun maal nama barbaachisa? Doktora ta'uu nama barbaachisa? Injiinara ta'uu nama barbaachisa? Weellisaa ta'uu nama barbaachisa? Oromoo ta'uun maal nama barbaachisa? Nuti yoo Oromoodha jenne baqataan iyyeessi Oromoo miti yoo doktora ta'e malee isin biratti. Eenyuma biratti Oromoo yoo doktora ta'e yoo weellisaa ta'e malee Oromoo miti jechuudha isin biratti. Maaliif ta'uu danda'e kun? Maaliif kana jette yoo naan jettan? Gaafa weellisaan tokko rakkate, gaafa nama hayyuun tokko rakkate, gaafa namni beekaan tokko rakkate duuniyaa kana akkana ta'a. Miidiyaa akkana ta'a. Gaafa namni siyaasa tokko namni tokko waan tokko dubbate miidiyaa kana akkana ta'a. Garuu gaafa iyyeessi tokko baqataan tokko namni rakkina isaaf jedhee biyya isaatii bahe tokko namni maatii isaa jijjiira jedhee biyya isaatii bahe tokko namni ofin jijjiira jedhee biyya isaatii bahe tokko gaafa waan tokko ta'u hin dhaga'amu. Biliyoona nu haa rakkatu inni hin dhaga'amu. Garuu namni beekamaan tokko namni tokko yoo waa rakkate miidiyaa kana akkana ta'a jechuudha. Okay, gaafa sasilaa nutis nama beekamaa sanii nama hayyuu sanii wajjumaan iyyina. Har'a gaafa iyyeessi namni 450 bakka tokkotti dhumu maaliif zim jedhe beekan? Maaliif zim jedhe miidiyaan? Maaliif isa dhiisee waan biraatti raasa'aatee jira? Osoo isa bakkaan hin qabin osoo isa bakkaan hin gahin maaf waan biraa hojjeta? Dhuguma Oromoodhaan dhuguma ni bilisoomnettanii yaaddanii? Dhuguma dararaa kana keessaa akkanatti baanettanii yaaddanii? Sinitti hin dhaga'amu. Boolla tokko keessa namni 3 namni 4 gaa awwaalamaati jiru kan mataa keessan siniin dhukkubuu isa dhiistanii gaafa waan biraa haasoftan. Isa dhiistanii gaafa as baatanii sirbitan. Isa dhiistanii gaafa osoo torban osoo qabirii isaanii awwaalamanii raawwatin. Osoo kan rakkatee achi keessa jiru osoo yaalan argatin gaafa waan biraa haasoftan isaan dhiistanii sinitti hin dhaga'amu. Osoo obboleessi kee achi keessa jiraate har'a maal sitti dhaga'ama? Osoo obboleettiin tee jiraatte osoo ati keessa jiraatte maaltu nutti dhaga'ama jettanii hin yaaddanii? Nuti Oromoodha amma. Nuti saba wal ta'ee jiraatu saba bilisummaa barbaadu nuti amma nuti akkanatti bilisoomna. Nuti akkanatti garbummaa keessaa baana. Nuti akkanatti bakka yaadne geenya moo ittuu kan duraanii sanii gaditti buuna jettanii yaaddanme yoon balleessa dhiifama. Garuutuyyuu waan sammuu kiyya na dhukkubse dubbachaa jira. Waan fedheefis ta'u waan fedheefis ta'u. Sinii galee gaafa namni waan tokko dubbate isin arrabaan bichaa kaachuu. Dhuguma waan san abbaan sun dubbate jettanii waan takka keessan fudhattan. Xiqqaa guddaan keessa sila. Waa'ee shamarranii waa'ee dhiiraa dubartiin akkana jettee maaloon akkana jettee kinoo kan waan akkanaa yoo argattanii akka tisiisaa san irratti akka tisiisni qoshaashaa argattee kinoo amma asseentee na dhibaa jirtu kan akkasittiin irraan yaani irratti hororsitanii jechuudha. Tisiisni yoo mana siseente amma mana dirqama siin baatu yaani yoo waallee ta'a aarsite malee isin hammasi. Nuti Oromoodha jettee dhaadheessin. Nuti biliyoona 5 maali 50 kuma biliyoona 10 lakkoofte haga nama 10 geessan walitti qabaan teessan jechuudha. Hundumtuu Oromoon nama sammuun dhuufe taate. Waa'ee Abiyyi irraa haasofta waa'ee dura of ta'e
dura ofii keetii of jiraachisi. Dura obboleessa kee haa jiraatu. Kophaa kee maal godhuu dandeecha? Waa'ee abiyyiin koo bakka guddaa jira bara. Isaan bakka guddaa jiraniin. Isaanii ol maaltu jira waaqa malee? Ati isaan achi lafa godhuudhaaf waa baay'ee si gaafata. Waa baay'ee si gaafata. Namni si sodaata bara odoo isin tokkummaa qabaattanii. Odoo isin gurmuu qabaattanii. Wii ani warra kana hin danda'u siin jedha. Takka achi jirti, takka as jirti, takka achi jirti. Sis achumatti lafaan sidhaa, sis achumatti lafaan sidhaa, sanis achumatti lafaan dha. Namni eessatti si sodaata? Eessatti kabajaa argatte? Kana ta'uuf yoo gurmuu qabaatte, yoo tokkummaa qabaatte, yoo wal kabajanii, yoo waan hin taane qabaaxaruu baattanii, waan ajandaa tokko waa'ee hojjettanii, wayii mul'istanii, namni si sodaata kabajaallee argata bakka guddaallee jechuudha. Yookaan immoo yoomiyyumaa'u bakka hin yaaddan malee, hin yaadna malee, hin assaamna malee bakka san hin geenye. Hin haasofna malee hin hojjennu akkasuma waan ta'eef hin assaamna malee bakka san hin geenye. Akkuma hidhamnu, akkuma duunu, akkuma dararamnu, akkuma biyyaa baanu akkasumatti nurraa jechuudha. Kana beekuun dirqama keenya. Kanaafuu dura obbolaan kee kan dhumaatii jiru kanaaf waan mala baastan baasa warri beektan. Warri gara beektan jechuudha. Warra gara beekutti warra waa beekutti himaa jiraan. Warra waa beekutti himaa jira. Hoo dhaggeeffattanis hoo dhaga'uu baattanis. Isaanii mala fuudhaa. Yoo an biyyattis deebi'an ta'e rakkachaa jira uummanni karaa irratti. Waan nyaatan hin qabanii daa'ima qabu jira, haadha manaa qabu jira, daa'ima araasii baatee jiru jira. Isaanii fala baasaa waan biraa dhiisatoo. Kaafa'oonis abaa'oonis hundumti ishiitu dhimma ishiitiif xaarasii jirti. Osoo kan uummataaf rakkataadhaaf baqataadhaaf kan ta'u ta'e kanarratti ta'aa jiru. Sii galee dhiiga keessan dhiiga keenya kan nama 450 bakka tokko dhume kanarratti walirratti dhumuu qabna tureessu. Osoo kan dhugaaf xaartanoon kan dhugaaf xaarru ta'e kanarratti hojjennaa jiru. Isaan dhumanii osoo torban guutuu waan biraan hojjetta. Sinii galee qo'aana waaman jiran. Nzee sinii galee namni nama ta'uu isaatiin Oromoo ta'uu isaatiin qofa osoo hin taane namni namummaa isaatiin kabajamuu qaba. Iddoon kennamuufii qaba. Sinii galee hundumti keenya nutti tolee miti kan jiraatu. Hundumti keenya yeroo qabaannee miti. Rakkannee biyyaa baane jaalannee miti. Osoo biyya keenyatti kan hojjennee jiraannu waan hojjenna irratti jiraannu ta'e maal godhu biyyaa baana? Biyya keenyatti hin hojjetannu. Gaafa namni biyyaa bahu biyya namaatti hin hojjeta. Maal abbaa keessan hin hojjetan biyyatti maaltu hojjeta? Hojjennee biyyaa baane miti kana biyyatti. Hojjennee mokkorree waa hundumaa dadhabnee biyyaa baane. Nama karaa irratti salbaajii tokko gurguratu salbaajii isa wajjii fuudhanii onkin irraa saammamee onkin maal ta'e mana hidhaa galu. Annaa maal hojjennee akka bullu barbaaddan? Yoo namni waan tokko ta'e biyyattuu hin hojjetamaa deemii baran maaltu hojjetama biyyatti? Mee nutti himaa mee gallee hojjenna waan hojjetamu nutti himaa. Kanaafuu please warri waan biraa hojjetan jechuudha. Ofirratti hojjedhaa dura ofii bilisooma. Ofii nama ta'a of ijaara wal ijaara. Gaafa isa waan hundumaarraa haasa'u. Namni kamiyyuu 5 dhalu 50 dhalu tiyya gadaada buchumaan dabartoo itti adurreen. Teenyaa sanu hundumti ishiitu amma dhugaa miicee cufuuree irraa ba'ee jira hunduma ishiitirraa. Kanarratti nama 450 jechuun mee isinitti haa dhaga'amu. Namni firri keessa jiru hin jiru. Namni ollaan keessan keessa jiru hin jiru. Namni beektan meesin maal isinitti dhaga'ama? Firummaa nama barbaachisu bar. Nama gargaaruuf namaaf sagalee ta'uun firummaa nama barbaachisu. Obboleessa ta'uu nama barbaachisu. Obboleettii ta'uu nama barbaachisu. Nama ta'uu qofaan. Sii galee Amaarri isaa rakkatu Oromoon isaa rakkatu silaa hoo akkasitti boba'e ilma namaati miti horiinuu gaafa akkasitti boba'e haga tamsi dhukkubsa.
ilmaan Oromoo bichaa kophaatti akkanattiin walitti qabamtee akkanatti gubachuushi isinitti hin dabalamne bar isinirraa qannase malee maaf isinitti hin dhaga'amu kun maaf ajandaa biraa godhattu maaf waan biraa haasoftu haadhi abbaan isaanii bar imimmaan isaanirraa hin qoorre osoo si ta'e imimmaan sirraa qoora haganatti awwaalamanii qabrii gaariin arganne haadhi abbaan isaanii bo'anii obbolaan isaanii bo'anii hin awwaalanne maaf akkanatti yaaddansin maal taanit akkanatti yaaduu dandeenya maal taanit dhiphannee yaaduu dandeenya kanaafuu please waliif haa hojjennu wal maddii haa dhaabbannu haga dandeenyu waan dandeenyu walitti hojjechuu odoon taane waliif haa hojjennu kanarratti hojjedha hundi keessan xiqqaa guddaa keessan haga beekuma ofii waan dandeettii ofii waan sitti dhaga'ame kanarratti hojjechuudha malee waan biraa hojjette homaa inni bu'aa nuuf hin qabu har'as ta'ee borus ta'ee jechuudha kanaafuu please akkatti baane beenna malee akkatti galu hundi keenya iyyuu hin beeku rabbi tokkicha bichaatu harkaa qaba isa bichaatu nu eega rabbi biraatti immoo nuti walii dhukkubsachuun dirqama keessan baa hundumti keessan haga dandeechan duubaan deebi'ana hammalleen kan hafe baasaa rakkina keessa haa baani obbolaan keenya obboleetti keessan obboleessa keessan hunduma keessan jechuudha dhiiga takka walitti qabna biyya takka walitti qabna oromummaa walitti qabna sinaa dhukkubsu kanumarratti xumura dhaamsa kiyyanaa galatooma abbaan fe'aa dhaggeeffatu wanni natti dhaga'ame hundumtuu wanni sitti dhaga'ame namni dhaggeeffanne maali haga sitti dhaga'ame dubbadhu abbaan barbaade waan barbaade siinaa jedhu onkan akkanaaf siinaa jedhu onkan saniif siinaa jedhu dhimma isaaniitti namaaf iddoon qabina sinii galee kanaafuu obbolaan keenya maddii haa dhaabbannu siniin jedha naaf galatooma bakka jirtanitti rabbiin nagaa siniif haa waa'isu baay